Finfinnee, yaa Finfinnee. Hiriyaatoo tanaan waggoota lama oliif hiriyummaa waliin dabarsineerra. Ji'a onkololeessaa darbe kana jechuunis ji'a 7 dura jettee hiriyoota keenyatiin wallollee walitti muufannee addaan fagaanne. Baay'een ishee jaaladha ture. Sana booda akkan ishee hin arganneef bilbila ishee cufattee na jalaa dhokatte. Dhokadhee karaa isheen manatti ittiin galtu irratti eegus argachuu hin dandeenye. Muufannaan keenya cimee gargar nu baase. Gargar bahuu keenya gaafan baru dhukkubsadhee hojii dhiisee torbee 2 manatti galeera. Nama kamiyyuu argaan jibbe hanga yoomittan akkanatti itti fufa jireenya biraa jiraachuu nan danda'a jedheen murteeffadhe. Ishee dagachuuf jecha intala takkaan wal bareen hiriyummaaf gaafadhe tole naan jette. Intalli yuunivarsiitii irraa eebbifamteet hojii barbaacha magaala teessi malee dhalattuu magaala sanaatii miti. Achiis beeksisa hordofee hojii barbaade fi amma hojii qabatteetti. Intala tanaan erga wal bare reefu ji'oota 4 miidhaa jaalalaa hiriyaatoo jalqabaa sanarraa na bayyanachiisteetti. Amma ishee sana baay'ee yaade hin beeku. Yeroo tokko garuu waggoota lamaan jaalalaan dabarsine yoo yaadadhu mataana dhukkuba. Ana dura hiriyaa biraa qabaattus anaaf hiriyaatoo jalqabaati. Jaalala ishee irratti waanan jalqabeef humnaa olan ishee jaaladhan ture. Jetteen addaan nu baasee onnee koo na madeessee ture. Intalli ammaatuun garuu madaa koo kan hunda na dagachiistee jirti. Ani immoo isheedhaaf hiriyaa jalqabaati. Isheen yeroo jalqabaatiif dhiirri waliin ciiste ana. Keessumaayyuu ji'oota 2 as utuu na hin argin ooltee hin bultu. Yoon tasa sababa hojiif jedhee bor walagarra jedheen halkan sana bilbilaan boo'aa na haasofsiisaa bulti. Gaarummaan ishee nama kamiiniyyuu hin dorgomsiifamu. Maanguddoota ergee kaadhimmadhee mana qopheessatti abbaa warraa fi haadha warraati jennee waliif mallatteessinee guyyaa itti mana tokko jiraannu eegaa jirra. Kun immoo ulfina maatii keenya lachuutifuu murteessadha jennee walumaan mari'anneet amma mana adda addaa jiraachaa jirra. Otuma akkanaan jirru tibbuma darbe kana magaalaa keessa utuun deemaa jiru hiriyaatoo ji'a 7 dura gargar baane tanaan walitti dhufne. Wantan amanuu dadhaben arge ulfa guutuu taatee dubartoota 2 waliin deemaa jirti. Anatu ishee arge malee isheen na agarre. Duubatti deebi'een dhokadhee isaan dabarsee duuba qajeele. Hiriyoota ishii kanaanis yeroo gargar bahan takka duuba dhaqeen fiigee itti qaqqabeen intalli tun intala eessuma kiyyaati. Biyyaa baqattee dhuftee as jirti. Yoon itti mul'adhe gaarii hin ta'u jedheeni. Mee seenaa ishee natti himi eessaa ulfoofte adaraa rabbii na hin dhoksin. Heerumtee jirti jedhu dhugumaa jedheen dubbii qulqulleeffachuuf gaafadhe. Intalli tun dura hiriyaatoo turte yoon jedheen dubbicha na dhoksiti jedheen isa kana sobe. Hiriyaan ishee tun miira tasgabbaa'anarraa dubbisuu baattus lakki hin heerumne hiriyaa tokko qabdi turte. Isarraa ulfooftee gargar akka bahan natti himteetti naan jette. Nama akkamiiti jedhee gaafadheen bakka akkanaa hojjeta jettee natti himteetti naan jette. Ana ta'uu koon bare. Duubatti deebi'een bakka isheen seente sana hanga baatutti hojii koo hafeen taa'ee eege. Yeroo na agartu boorsaa baattu narratti darbattee eeyyitee na baqatte. Anis boo'ee namni nutti yaa'een tasgabbeessee kaafee tokko teenyee haasofne. Ani fi ati erga gargar baane reefu ji'a 7 dabarra. Ani amma ulfa ji'a 8ti. Daa'imni garaatti baadhu kuni keeti. Ergansiin gargar bahee dhiira waliin shayiyyuu dhugee hin beeku jettee boo'icha ishee itti fufte. Hin boo'in ansi gatee miti. Bilbila kees yaaleen cufaana jalaa ta'e. Manas dhufeen si dhabe jennaan si dagachuufan bilbila koo cufe. Hiriyoonni kee waan hin taane natti himan. Asin taa'u jedheen ji'a 1f maatii kootti gale. Ulfaa'u koo barraanan akka maatiin koo narratti hin beekneef jedheen gara na deebi'ee jiraachuu jalqabe. Yeroo addaan baanu sana ulfaa'u koo hin barre ture naan jette. Anis walitti deebina walirraa hin fagaannu jedheeniin bilbila wal jijjiirree mana ishee deemee bare gara mana kootti deebi'e. Amma isheedhaan walitti araaramuu fi intala lammaffaa tana akkamittan dhiisa. Abbaa warraa koo boruu jettee narratti of gattee waliif mallatteessinee jaalalaan na simattee guyyaa maatii keenyaaf affeerraa laaqanaa goonee waliin gallu eegaa jirti. Ishee duraa tana dhiisuttis baay'een ishee jaaladha. Anaaf isheen jaalallee jalqabaati. Kana biraan immoo amma daa'ima koo garaatti baattee jirti. Durumayyuu yaalin ishee argachuudhaaf taasise tunaaf milkoofne malee ishee barbaadan ture. Kanaaf yaa dhaggeeffattoota marii utuu isin taatanii maal gootu garatti murteessuu dhabeen jiraatii hiriyaa ta'e ishee dura daa'ima garaatti siif baatte sanatti deebiinaan jettu moo ishii dhabuu keetiin miidhaa jaalalaa sirra gahaa ture sana kan si bayyanachiiste jaalalaanis si simattee si amantee waan hunda si waliin raawwatteetti waan ta'eef ishee waliin jiraadhu naan jettu utuu isin taatanii maal gootu. Shama akka fuula jara jirtu isin jenna filmoota akkasuma waan adda addaa haala oduu siifee waan hunda argachuudhaaf sabskiraab nu godhuu hin dagatinaa kan Oromoo jechuudha. Sabskiraab godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isin jenna.